warroota yaalii ajjechaa anarratti yaalaa jiraniin isinii kanna na dhageeffadhaa. Namoonni kuni nama afur jechuu isaan afranuu warra kutaa tokkooti. Yoonii fi lubbuu tiyyarra rakkoon takkalleen geesse jechuudha. Gumaa tiyya gumaa kiyya guutumatti jechuudha warra kutaa tokkichaa kanarraa baastanii fudhattanii jechuudha. Wanni isin beeksisuu barbaadu. Namni isaan ammoo akkana ajjeesuuf wajjin haasawanii natti ergan nama beekamaadha. Abdii Heydar jedhama. Isna bira laalaa. Na dhaadachuu ture, shugguxee natti erguu ture, siin ajjeesa jechuu ture. Amma dura jechuudha guyyaa takka bakka ragaan jirutti, bakka nama wajji jirutti hoteela wayii keessa wal argine. Yeroo san gizee wal arginu akkana naqabe mataa keessaati sheekota ganda keenyaa dhiisuu diddeemii naan jee akkana fitti sana booda ani dhaweetiin lafa darbe jechuudha. Gizeen fi nandee lafa darbee lafa dhawuchi booda harka kannee boohee deemee jechuudha. Eegas booda irraa eegalee jechuudha. Dhaadannoon inni godhu jiru narra dawwalee jechuudha. Osoo ragaan jiru viidiyoon isra waraabeetiin jira ni dhageeffatan jechuudha. Gama dhumarra isiniif hin kaa'e jechuudha. Dawwalee gizeeniif nutti haasa'u jechuudha. Saayiba xiyyaanillee biraa deemi. Ati isa kana jalaa fagaadhu ani yooniif isa hin ajjeesne ani dhiiraa miti jee dhaadachuu ture jechuudha. Sani ragaan sagaleenis ni jira jechuudha. Kunoo barreeffamaanis qarshii 300 liqeessee ture. 300 sanumaan mee naa ergii jeeni maallaqa sanatti hin ajame. Jennaanin 300 ati na gaafataa? Qarshii 300 fudhadha osoo jettu gatii qarshii 300 tana 300 baasu ta'e isaanaan jee. Na dhaadate jechuudha. 300 waagaa isii kafaluu ta'e isaa waan na gaafatteef jecha. Sanirraa kan ka'e jechuudha ammaan tana jaraan interview wajji godhees itti dawwalee jira. Naa himanii jiranii jarammoo afreen kana jechuudha tokko Sheekh Abdusalaami itti aansee immoo Kaaptaan Usmaan Kajaa'oo kana itti aansee Sheekh Haroobee wajjin haasawanii jechuudha. Anaatiitu isa ajjeesa jeeni walii galanii natti erganii jiranii jechuudha. Jara afreen kana walii gala. Gumaa kiyya lubbuu tiyyarra yoo miidhaa haruma kamiinuu geesse seerri namni gaafachuu qabuu fi namni gumaa kiyya irraa fuudhuu qabdan jara hanga kanaa jechuudha. Gabaabumatti nama biraa tokkollee hin gaafattanii jechuudha. Waan hin beekuuf jecha. Ammallee yaaleen isaan godhaa jiran hin milkooyneef hanga amma yaalu jiranii jechuudha. Isaanii hundaa'uu jechuudha. Walumatti isaan afreenuu sagalee dhageeffadha. Sagaleedhaan jechuudha. Sagalee xiqqoo xiqqoo keessaa mummureeti akka information isinii ta'uuf isaan afreenuu jechuudha. Kaanis isaan adda waleen dhaadatu barreeffamaa fi shugguxii inni natti ergee wajjin footootti ka'ee jechuun natti ergee wajjin laalaa jara kaanis sagaleen dhageeffadha. نرجع فرلا لما هيدر ايش نرجع فرلا هيا في تدوت سافرين دبل نرجع فرلا ganda hunda keessatti akka fakkeenyaatti duriyee yaa'e wagguudiin hin taphatu ishi kursiin majlisaa achitti haa ta'u kursiidha irra taa'asan rakkoon qabu diin hin qabu namni ilmi namaa yoo kursiin fayyaduu baate diin hin qabu hin hinaafu ofirratti iddoo ati jirtutti araddaa kee keessatti ganda kee keessatti qabalee isaa keessatti ulul albaab qadhaabni kee hin qaxxalini ilmi akka keetii sirraa yoo biyyatti dhalate sanyiin akkanaa tadiina nabii kennaatitti ijaba baaftu yoo dhalatte fiixaan ta'e hin qaxxalin maal nuu goota namootiin uummata osoo jiru awwaalamuu qabu Hamzaa Ibraahim kan mudawwaragu likkii ganaa isin galcha akkuma isin dhaga'u jirtan gaa kanaa achi isinis nama sammuu qabu maal jeetiin isinii maa jechuu wanniin ammoo badiin tiyya maali guddoonni beeytaa hinaafaadha malee gonkumaa hu amantii islaamaati waliin qabatu amanii amantiin tiyya islaama interview irra kaniin dubbadde muuziqaan haraami jechuun quraana keessa hin jirtuun jeen isaan ati maaliif wallista nashida baastaa maa wallista jaanii na gaafannaan aniin nama quraana beeku quraana keessa hin jiruun jeen addunyaa guutuuf beeka akka quraana keessa hin jirre yoo quraana keessa ni jirti jaan qaxxatu manaa fidanii hunoo muuziqaan haraam asii jetti jaanii natti himu awwaan quraana keessa fudhachuun kana achi yaalii ajjecha namarra hin geessisuu jechuudha kijibni waan deebisa dhugaa hin qabneef gara yaalii kara biraa tarkaanfinarra fudhachuuf ooriyan jechuu isaan hundinuu azabamuu qixaaxamuu qaba azabamuu qaba duu qaba kunoo akkuma isin dhageessan kana jechuun ni jiraati isin gabaa Sheikh Abdusalaami tu Hamza Ibrahim Ajjeesa
kijiba Sheikh Abdul Salam Sheikha kabajaa qabu nama guddaadha. Hogguma dhaqee sijjeesuun qabu Hamzaan ni kijibda kanarratti wal dura dhaabbanna ammallee saksii dalannee uummata kana walitti nayinu. Siyaasni kee ammallee kufee jira wallaahi na dura hambaa tuan kana gubbaa jiru. Abbo Rashidaa wanta kan sigaatti sana dubbisi bilis barreeffamaa qofa. Qoy akkasumatti. Abbo Rashidaa barri kun barame kana dubbisi. Abbo Tiyyaa dubbisi bara kana. Daabbo seeviin guddisaa qoyin. Iskaan shotti godhadhu ti bilbila biraa keessa geeffadhu deemi feetu kompiitara keessa geeffadhu addaan harkisi ilaali sirriitti bara meeqa yoo asirratti mul'achuu baate. Asitti mul'ata lakkee dhaabate. Ayyaa akkanuma suuraan irraa kaafadhu oke duba deebi'e koo dubbisi hundi keessa akkas godha chee godha kottaa. Abbo bara meeqa. Dhaabbo ni ilaala oke. Laale wanta nuti islaamaa qabrii teenyaaf dhabnaa shotii godhadha hundi keessanuu yoo dabbaallee soba gettan suuraa kaafadhaati asirraa. Boda addaan harkisaa jawwaala keessatti akka addaan harkisaatti bakka lakkoofsaa kan argeeffadha. Bakka sarara diimaan itti mari'an. Warri gartan ammoo ni gartan. Hattu. Bara meeqa? May 2023 ja. Bara meeqa jirra abootii amma? 2026. Amma sadii dura. Okay, amma sadii dura barreeffamni kun sii galee? Haadha rawu. Yaa amma sadii dura. May akkuma irraatii actually go lakkoita amata shan wani afur dura ta. Okay, ayyere gefa duga akka suuraa koppiidhan jenne akka dabbaltoo ayee hojjeten jenne bilbila biraa yoo harkaa qabaatte Hamza Ibrahim jala naaseeniiti. Fiidiyoo Hamzaan maxxanfatee ragaa xiyilaaladhaa ji'a maxxansa kana gubbaa yoo barri kuma lama baazii fiidiyoo tana kaasuuf ta'a Hamzaan naa qabadda. Hamzaan fiidiyoo tana kaasuuf ta'a. Waan amma jalaa saaxilee jiruuf kaasuuf ta'a. Osoo Hamzaan hin kaafne hundi keessan Facebook Hamzaa irraa dhaqadhaati. Akkuma nan suuraa irraa kaafadhe kanatti irraa kaafadha. Asirratti nagartanii miti mallattoo fiidiyoodha. Fiidiyoo irraa hin kaafadhe. Jira rakkoo qabu. Garuu ani wayii si gaafachuu ol feene. Ireen akka duraanis akkamiin munir nagaa. Viidiyoon bu'ee jira nuti viidiyoo sekandiitti qilleensa irraa buusna. Galatu akkas. Arsii fi argee waliin naquudhaaf arsii fi baalee waliin naquudhaaf waan nama argee ta'eef arsii fi baalee nadduulan ka jedhuun suuraa sheeticha guddaa kana fa'aa maxxanfatee kijibaan barreeffama waggaa sadii dura walii barreessaa turan akka waan edaa fi kalee barreessaniif itti poost godhate. Mana dhaggeeffadhoo takka waa'een jechuu fadhaati galgala isin jala seeneetiin ture nama afaan hin qabu jeetiin hin gabbu'ee. Namni hawaasa waliin dha'uu fadhu karaa inni aqliin qabajee itti deemurraa namni bayyanatee jira. Kana akka gaariitti akka beekaniin barbaada. San malee diinaan ammaas daldalachuun an akkasiin taha akkanaaniif godhaa yookaan kiristaanaaniin islaamaa jechaa oolanii afaan banuun illeen hafu abdiyoon hafne immoo ifumaa fi killee dhahaa dhoyte taatii je'eetiin yaadaa jechuudha. Kan waliin je'eef hin qabu. Maaliif fi beekadhaa ga'anii oguu ni beektanii alii saabifaa maal kanneen oguunii fi miidiyaa gubbaarratti waltuu inni nuti lafee wal cabsinee yookaan diinummaa lafee hin qabnu garuu waan jallaa jechuuniin mirga namayyuu waan jiruuf. Amma Hamzaan wanni inni barbaade attention ammoo karaatti barbaaddu jiru. Karaa hawaasa waliin dha'uu yookiin ammoo diina kee xiqqeessuudhaatii miti. Diinni abbaa fedheetu nu biratti kabajaa qabaa jechaadha. Xiqqoo darasaan bakka ooltuu fakkaatti yookaan ta'an ammoo maarree jaldaabuma akka isaa keessa barbaadanii jiran. Hin irraanfatinaa. Dabbaalanii kiristaanaa ofiin deema jedhee waan guurratee fi waan agartee hawaasa keessa gannaqee jira. Akkanumatti illee sheekaa roobee kana agartee xiqqashoo eegeedhaan washwashiif godhanii hawaasa waliin tuquu. Akkaan harku kanatti walleenuu haqa wanni itti bahu jira. Haqa sheekaa roobeetii bahu jira na fakkaata. Cubbuu irratti daddalagamee natti fakkaata. Garanumaanuu wanni ani jechuu barbaadu. Isintu gowwaa malee hawaasni amma miidiyaan kun waan taate baree jiraan ja'an. Yoo gartee ifiin ajjeesaa kalee summi dhuge akkasiif godhe akkaniif godhe jaan. Namni warri karaa dachii galuufan namaan hin mari'atu. Gartee yoo duute ifiif dhabdaa yoo jiraatte lubbuuteetiif jiraattaa. Namni ati waa gootuuf hin jiru namni ati irraa duutu dura nama tokkoo fi tokko qofa haadhatee garatti baatii 9 si baadhatte
Sanuma garaa isii hammeessita malee nuti guyyaa lamaa fi sadii as gubbaarraa wanni akka dabbaljeetti xiqqoo isin haasoinaa ajandaa isin godhanna sanboota gaba kuma kaan itti darbametti isinillee darbinee teenyaa jechuudha. Bas kana biratti si dabala booti ammallee Hamzaanii agendaa fokkotaa fi dadhabaa agendaa irraan bitamne kufaa itti qaanee fi dullitti baname waa'ee amantaa jalqabaas gagabbaate isuma. Isarraa bu'aan arganne birriin arganne arrabsoo fi xiqqeenya qofa argatee jibbame balfame uummata keessatti. Okay? Maal godhuu barbaade amma basiisti minnat in political haazal gandum malqa'ee ana argeedha arsii fi baalee kajuu taphachuu barbaade. Taphni isaa immoo moofaa fi dadhabaa yeroon isaa gubatteedha. Because fiiduma isaa keessaa raguma isaa keessaa seksiin akka jiru sobni akka jiru ragaa baafnee jira. As gubbaa jirra ana argeedha waragaara mul'ataati gurbaan kun gaara mul'ataati. Yoo ganda ta'e garuu dhugaaf dhaabbannee dhugaa dubbannee sobarra wal qaba. Tokkummaa hawaasaa diiguu obboloota wal lolchiisuu gandummaadhaan lola labsuu uummata wal nyaachisuuf yaaluun cubbuudha. Kan argeen soba deeggartee kanarra simatti dhaabbattu hin jiru baay'ee. Sigalee akkamitti Shee Abdusalaam fa'aa najjeessu barbaada jettee qolleen gaafattu namatti hin saksii dalaganii jira Shee Abdusalaam fa'aa abdii bilisummaa fa'aa waan fedhe jirra komiti. Shee Qaaroo beefaadhaan jii akkamitti ustaaza kanaafaa fi daboo kana injiinara xayyaaruuf. Dabbal Ingilizii amma jechuu jirtu kana keessaaniin sii dhiise achirraa dhaggeeffadhu biizee tolee maaliif kajaaniinii fi wanni ati jechuu jirtu isa waan wal fakkaatu. Ijoolleen mana keessaa isin dhaggeeffatti ijoolleen nuti akkoo taanuu fi oguu isin dhaggeeffannu. Takitti musannaa godhi isaa ammoo quba qabaadhaa boroshiidhaan yoo gaafa hannee arrabsee maarree jeef kanaaf irraan kaayyan ani qushaashatti inni isaa bu'aan akkasii garuu hawaasa gurguddaatti dhufee waan irraa jennu qabu qaanfachuu barachuu qabda if beekuu barachuu qabda miidiyaa kana wajjin irra jirraati daldala hawaasa wal dhoosisaa kana maaliif fi ijoolleen lameen kun itti yaadaa oolanii naan galle dabbaalii fi inni wanni barbaadan hawaasni akka wal gachaa'u. Kananura beekadhaa guun hin jiru waan tabaatiin fi wanni ni naani kana jeef ni beektan gaa dabbaalaan qabda akka fiigee ammallee eessa jira. Dhugaara fi dabbaalu kan tummanni anumaaf taati. Ammallee eessa jira ni beektanii aboroshiidhaan irraa dubbattii maal jettanii garuu deemaa wanni garaa seenee ni dhalata beektee baatuma sagal lakkaawwata malee. Wanni naan isin dhufuu ta'es. Kanaafuu hawaasaan dhooytee shamarran biraatiin bittee gartee waan fokkota keessaafuu amantiidhaan tuqeennaan laal rabbiinis gama isaatiin si qaanyeessee si xiqqeessaa jechuudha. Akka jaan dhageessee wagandi keenya karaa Harargee kan shimbirroon abaarsa qabdu sirra birriftee saraaraa teetirra qubatinii jaan. Yoo sirra qubatte wii qottee isiisanii waan bistee deemti. Amma gaa eegale dabbaalii. Amma Hamzaa wajjin geema kana taphatanii I think darasaa takka waan takka qaraanii as baanee natti fakkaata. Bagarabbii asiin isin geenja Harargee ta'uu kiyyatte hedduun gammada. Maaliif nuti baalagee jennaani nama gaariillee gaarii jennaani yoo balleessinellee beektee balleessaa teenye balleessine jennee as baan. Baay'ee abarashida osuma dubbannu yoo amantaan islaamaa abbaa dhabdellee yoo majlisni biyya keessa jiruu fi dhaabbanni amantaadhaa hojjechuu dadhabanillee Hamzaan yoo karaa saniin najaa bahallee deebii ammallee maggoolii fi galtee baay'ee haadha lubbutti fi kaa'ee baay'ee biyya Itoophiyaa keessatti nama tokko ragaa fi qabatamaan malee haatee maqaballeessiin seeraan si gaafachiisa maqaballeessiin walii lama ustaasota gurguddoo hawaasaa fi mootummaa bira beekamtii qaban warra kana ajjechaa du'aatiif na barbaadan gattee osoo ragaa tokko harkaan qabne maqaa balleessuu dandeessu abbaan dhimmaa amantaa caalaa dhimma isaa waan fardeessuuf si gala bu'ee seeraan si gaafatuu danda'a. Hamzaan ammallee maannoo tuqaayira. Hamzaa. Waa sadiini itti gaafatamuu danda'a inni. Wanni sadeen takka amantiitti bu'u lama sheekotti sadi sheeka roobeedhaa maqaa isaa haareetti miidiyaa irratti deebisu. Kana wanni inni itti gaafatamu garuu akkanuma wajjinuu sila dhiifama. Sheeka roobeedhiis dhiifama wajjin. Maaliif dhiisan? Maaliif dhiisanii? Dhaggeeffatu falmataa qiyya. Sheeka roobee jechuun Hamzaa Ibrahim jechuudha. Brother. Sheeka roobee feetu jaaladhu feetu jibbi inni dhimma keeti. Garuu sheeka roobee yoo inni badii qabaate ni qayyinaa ni arrabsinaa seeraan ni deessinaa it's okay. Gurbaa amma nagee lafaan jiru maqaballeessii laal. Ta'ammaa tan ammoo sheeka roobee waan takka keessa hin jiru naqi
fidi ragaa isaa yoo barbaadde waan amma dura balleesseef morminee girratti duullee jiru ammas yoo balleessetti duule anu itti duuleetiin jira akka nama tokkootitti garuu ammoo Sheekh Roobeetii fi ustaazanii fi ulamaa'ii waliin qabsiisin abboleessoo dhiisaa Sheekh Roobeetis akkuma isaati. balleessaan sadeen wal bira deemti wanni godhan tana kana yoon ta'u jette bayi ilaaliyaati gabbayi hawaasa waliin dha'uu akaan fidittu. Qoy ni naasaa eega kana feete eega kana jette qoy gaa bakkaan gaa magaalaa isaan jira qoy. Bayi magaalaa keessa idda fi haasa'e. Dhaabbataa moo cubburratti waliin gargaaru rabbi sodaadha. Amma yoo adabatti mura warri gargaaru nuti beeku.